feetu taa'ii feetummoo deemii naan jedhe. Talafaa gadaa gadaa Oromiyaa manni ishee talafaa bokkuu bokkuu Oromiyaa manni ishee isa du'ee qazaamee qabuurri ishee. Yoo yaashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa chaanalii lammaffaa Oromiyaa 24 fayyaa Oromiyaa jedhullee subscribe laayikii fi sheer gochuun akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Liinkiinsaa komentii jalqaba irratti waan argamuuf achiinillee waa'ee fayyaa guyya guyyaan waan hin lakkisuuf na hordofaa jechaa kallachumaan garaa seenaa obboleettii keenya nuuf ergiteetti. Talafaa gadaa gadaa Oromiyaa manni ishee talafaa bokkuu bokkuu Oromiyaa manni ishee isa du'ee qazaamee qabuurri ishee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe dachee magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u maatiin koo qabeenyaan giddu galeessadha. Naannoo keenyatti namoota hedduu gargaaruunis beekamtii ni qabu. Ani immoo ilmoo isaanii keessaa torbaffaa irratti dhaladha. Obbolaawwanii fi maatii koo hunda gidduutti jaalala malee jibbi waa tokkoyyuu hin jiru. Umriin koo barnootaaf akkuma ga'etti maatiin koo gara mana barnootaatti na erguun tokko jedhee barachuun eegale. Barnoota koottis giddu galeessadha. Sababa kanaan yeroon kutaa 9ffaa baradhu barattoonni 1-10 daree keessaa bahan qorumsa dareewwan garaagaraatii walitti qabamanii bakka tokkotti ni qoramu. Yeroo kanatti ture dargaggeessi kana dura nan beekne haa ta'uutii garuu daree qormaataa sana keessatti na argee qormaata seemisteeraa qoramne akkuma xumurreen faana koo bu'ee eessatti akkan galuu fi eenyu waliin akkan deemu barbaachuu eegale. Yeroo kanatti mucaa ollaa koo kan kutaasaa keessa baratu argatee karaasaa natti dhiyaachuun gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessuu jalqabe. Gaaffii isaa deebisuufis baatii 5 ittiin fudhe. Jaalladheen barbaadeen otoo hin taane qoosaamaaf yoo hiriyaa qabaatan wayya jedheen akka baacootti ilaaleen gaaffii jaalalaa isaa fudhadhe. Haa ta'utii garuu gochootaa fi jechoota isaan dargaggeessi kun na booji'uu eegale. Kutaa 10ffaas seennee barnoota keenya haala gaariin hordofuu eegalle. Yeroo tokko tokkollee bakkeetti wal argina. Haa ta'utii garuu anaaf qorumsi kutaa 10ffaa firiin naaf hin dhufne. Sababa kanaaf kolleejjii galeen barachuun koo dirqama natti ta'e. Ji'a 5fis ergan baradhee booda hiriyaan koo tokko na waliin akkanuma kutaa 10ffaa xumurtee qabxiin maatirkiin dhufnee fi qarshiidhaan natti bitamtee maaliif ati jaalallee kee kanatti heerumtee biyyaan baan deemtuu jechuun na gaafatte. Irra deddeebi'ee ishee dudis haa ta'utii garuu guyya 3tti na amansiistee fedhaa fi kabaja maatii koo otoo hin gaafatiin yookiin immoo otoo hin eegiin ulaagaan seera qabeessaa tokkoyyuu otoo hin raawwatamiin dargaggeessa kanatti na heerume. Talafaa gadaa gadaa Oromiyaa manni ishee talafaa bokkuu bokkuu Oromiyaa manni ishee isa du'ee qazaamee qabuurri ishee. Heerumees baatiiwwan muraasa booda biyyaan baa deemuun erga isheen natti himtee fedhii kiyya waan ta'eef biyyaan baatti na ergii jechuun isaan gaafadhe. Barnoota koollee addaan kuteen ture. Innis tole naan jedhee baatii tokko keessatti piroosesiin hundi isaanaaf xumuramee gara biyyaan baatti imala koo raawwadhe. Hiriyaan koo qarshiidhaan natti bitamte kuni yaadaa fi karoora ani hin kaawwanne bultii ijaaruus haa ta'u biyyaan baa deemuu wanta gaarii gootee dursitee na amansiisteetti. Anis biyyaan baa deemeen rakkoo fi dhiphina hedduu keessa abbaa manaa koof qofa biyyaan baa akkan deemetti lakkaa'a. Inni ofii qabeenya maatii isaa to'ata malee kan mataasaa waan tokkoyyuu hin qabu. Ergan gara biyyaan baatti malees maatii koo waliin walitti naraarame. Obboloota koo waliinis yeroo hedduu bilbilaan nan taphadha. Yeroo kanatti ture abbaan manaa koo hiriyootuma koo na waliin baratan kolleejjii jiran waliin guyyaa guyyaatti jijjiiruun akka inni sagaagalu natti himuu kan eegalanii. Yeroo hundaa gara biyyaatti bilbileen waa'ee isaa yeroon dhaga'u waa'eema innoo har'a abaluu faana deemaa kaleessa immoo abaluu waliin bakka akkanaa ture jecha jedhu qofaadha. Haa ta'utii garuu kuni anaaf bultii kiyya waan ta'eef dubbii namaa dhaga'een jireenya koo diiguun qabu jechuun wanta inni naan jedhu qofa ameen jedheen fudhadha. Waggaa 2fis biyyaan baan ture. Qarshii isa ga'u ergeefiin turtii kana booddee gara biyyaan baatti ofittiin isa fudhe. Innis dhufee dalagaa bakka ani dalagurraa deemsa guyya 2 kan ta'uun hojii argate. Walii gallees wantoota gara fuulduraatti jiruuf jireenya keenya keessatti barbaachisan mari'annee hojiirra oolchuu eegalle. Kanaan booddees akkuma nama kamuu biyyatti mana ijaarrannaa jechuun isan gaafadhe. Innis tole haa ta'uu maallaqa sibira jiru fidii ana bira hanga kanaatu jira jechuun na gaafate. Anis maallaqa waggaa 2 walakkaan hojjedhe boorsaa kiyya keessa jiru hundumaa
tokko lama jedheen lakkaa'in isatti kenne. Waggaa tokko erga hojjetee booda biyyatti galiitii manaa fi wantoota nuuf barbaachisan nuuf guutii jechuun isan gaafadhe. Innis tole waggaa tokkon dabaladha jedhee waggaa tokko dabalate. Haa ta'utii garuu jiruuf jireenyi biyya hambaa keessatti gaggeesse bakka tokko bakka gara biraa yeroo deemu bilbiluma shamarranii funaana. Dubartoonnis karaa keessaa na dubbisuun abbaan manaan kee akkana nuun jedhee abbaan manaan kee akkana naan jedhee maal isin waliin jirtu miti moo jechuun na gaafatu. Ani garuu jaalala keenyatti naafanii walitti nu buusuu yaadaniiti jedheen bilookkin isaan godha. Booddee garuu yeroo natti heddummatu isa shakkuun eegale. Daa'imas yerooma kana keessan argadhe. Rabbi na gargaaree nagaadhaan hiikameen daa'ima koos gara biyyaatti nan erge. Turtii waggaa tokkoo isaa fixee innis gara biyyaatti imale. Haa ta'utii garuu biyya deemee guyyaa sadaffaatti wanta raajiin dhaga'a. Abbaan manaan koo dubartiima hiriyaa koo taate tokko fuudhuuf jaarsa gara maatii isheetti ni ergata. Maatiin ishee garuu ana waliin akka inni jiru waan beekaniif mucaan keenyi dafqa namaan nyaattu jechuun mucaa isaanii kennuufii ni didani. Anis wanta kana akkan dhageen wantan si biraa qabu hundumaa naaf kennii sin barbaadu jechuun isan gaafadhe. Maal na biraa qabdaa jechuun na gaafate. Anis manni inni binne yoo qarshii sitti laadheen jedheen yeroon isan gaafadhu deemtee karaa seeraa na gaafachuu dandeessaa. Maqaa kootiin manni bitame hin jiru. Kan ani bite maqaa obboleessa kootiini. Obboleessa koorraa immoo seera fudhatu arginaa jechuun natti dhaadate. Baay'ees nan aare walittis ni bune. Haa ta'utii garuu turtiiwwan baatii muraasaa booda anis gara biyyaatti deebi'een jaarsa natti ergee akkan isatti araaramu na kadhate. Daa'ima waan irraan qabuuf tole jedheen araarame. Haa ta'utii garuu amalaa fi tulluun lafa naman kaa'u jedhama mitiire. Otuun ani jiruu dubartii gara biraa narratti fuudhuu yaade. Waa hunda durseen dhaga'e. Qoricha nyaachisee ajjeesuuf yaadeen ture. Haa ta'utii garuu Rabbi hojii namaa deebisee waan kennuuf otuma harka koorra jiruu nan dhiise. 80 keenyi nuuf haa hiikamuu jedheen yeroon isan gaafadhu yoo feete taa'ii yoo jibbite immoo deemi malee ani 80 kan koof kan kee kana hin diiguu jechuun naaf deebise. Waan akki kolfaa tokkos natti dhaga'amee ofuma dinqisiifadheen obsa godhachuufis yaale. Akkuma yaades yaada isaas akkuma namoota garaagaraa dhaga'ees bultii irratti bultii ijaare. Dhagaheen waan tokko iyyuu narraa jessine gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Nama akkanaa waliin umurii koo guutuu nan jiraadha jedhe yeroo yaadu gubannaa cimaatu sammuu kootti qabata. Guyyaan ni fuudhe bulee anis imala koo deebiseen gara biyya hambaatti raawwachuuf tokko lama jechuun jalqabe. Qabeenya koos na dhawwate. Biyya hambaattis nagaadhaan imaleen waggaa 2 keessatti wanta Rabbi naaf kenne kan waggaa 4 hojjedhe dachaadhaan ni caala. Maatii koofis ofii koofis mana gaariin ijaarradhe. Har'as qabeenya gaariin qaba. Inni garuu kunoo har'a waa hundumaatti gaabbee hiyyeessa garraamii ta'eera. Otoo umuriin isaan ga'iinis akka jaarsaa dadhabee gadi jedhee deemuu jalqabeera. Anaaf garuu Rabbi homaa tokko iyyuu nan dhawwanne. Daa'imni koos naaf guddateera. Yeroo dhiyoo keessattis gara biyyaatti deebi'een gala. Seenaa akkuma koo shamarran hedduu akka qabanis nan beekas nan dhaga'asi. Haa ta'utii garuu kaleessa akkuma hojjenne har'as hojjechuu ni dandeenya. Yoo nuti jajjabina ofiif kennine barnoota godhannee jireenyatti ni jabaanna. Nagaadhaan gara biyya keetti galinaan jedha. Ani obboleettii keessan biyya hambaarraa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Talafaa gadaa gadaa Oromiyaa manni ishee talafaa bokkuu Oromiyaa manni ishee sadu'ee qazaamee tabuurri ishee. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaan ammaan kana isiniif hin dubbisee seenaa obboleettiin keenya biyya hambaarraa nuuf ergitedha. Akka isin irraa barattaniif obboloonni koo keessumaatii jireenya akkasii keessa buutaniittan abdii akka godhattan akka cimtan jajjabina akka argattan seenaan kun isin barsiisa. Obboleettii keenya nuuf erguu keetiif seenaa kanaan guddaa galatoomsiin jechuun barbaada. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee yaada keessan nagaan gali jedhaatii obboleettii qodaa. Anis nagaan gali siin jedheera obboleettii koo. Egaan qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadde kana fakkaatti. Hagayoonaatti waan dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jecha laayikii fi sheer gochuun illee akka na deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalee keenyaa faaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf sabskiraayib gochuun maatii keenya argatatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 38 65 64 naaf
dargaggoon irratti hirmaachuu hin dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun si waliin kanan ture ani gammachiis Tashoomeeti. Qophii gara biraatiin galgalaan ga'u walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Talafaa gadaa gadaa Oromiyaa manni ishee talafaa bokkuu bokkuu Oromiyaa